Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammed waliin mari'atanii Dr. Abiy Ahmed pirezidaantii Somaaliyaa daawwannaa hojii guyyaa tokkoof Finfinnee dhufan Hassan Sheikh Mohammedin simachuu himaniiru. Hariiroo gamlamee waggaa darbee irratti hojjechaa turre itti fufsiisuuf marii bu'aa qabeessa gaggeessineerras jechuun ibsan. Mariin keenyas dhimmoota waloo dursa kenninuun hojjetaman akkasumas kutannoo hariiroo cimaa tasgabbii naannawaa fi misoomaaf qabnu irra deebiin kan cimseedhas jedhan. Pilaatfoormiiwwan seenessota qeenxee dhabamsiisuun seenessa waloo ijaaruuf dandeessisan bocamuun gara hojiitti galaniiru jedhe ministeerri nageenyaa. Konfiraansiin biyyaalessaa mata duree hawaasa barnootaa nageenyaaf jedhuun magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa ooleera. Ministeerri nageenyaatti hoogganaan deeskii ijaarsa nageenyaa obbo Wandoosan Makonnin wayitaa kana akka jedhanitti wixinee imaammata nageenyaa Itoophiyaan ittiin hoogganamtu qopheessuurraa eegalee filmaatawwan seenessa waloo ijaaruu dandeessisan diriirfamaniiru. Hojiilee ijaarsa nageenyaaf xiyyeeffannoo kennamuu eeruun manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa keessatti gurmaa'insoota nageenyaa hundeessuun xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus dubbataniiru. Baatiiwwan shanan darban keessa damee maanufaaktcharingiin oomishaalee bakka bu'oo biyya keessatti oomishamaniin doolaara miiliyoona 800 fi miiliyoona 56 ol alatti ba'uuf ture hambisuun danda'ame jedhe biiroon investimentii fi industirii Oromiyaa. Jijjiiramaas oomishaalee alaa galan kan biyya keessaan bakka buusuuf bifa addaan hojjetamaa jiraachuu biirichatti Daayirektarri Hordoffii Deeggarsaaf To'annoo Maanufaaktcharingii Injiinar Boontuu Tashoomaan faana dijitaalitti himaniiru. Oomishaalee kana dura sharafa alaan gara biyya keessaa galaa turan 93 adda baasuun biyya keessatti akka oomishaman hojii hojjetamaa jiruun bu'aa gaariin argamus dubbatan. Oromiyaatti yeroo ammaa warshaalee 161 ol oomishaalee bakka bu'oo oomishaa jiraachuus eeran.